Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa hunda baankota qayyaree tanan qabadhee dhufa. Har'arree baankii Dashaniin qabadhee dhufee tanan jira jechuudha. Baankii Dashaniin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankii Dashaniin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan galmaatti caqasaa isiniin jenna. Keessattuu immoo warroonni biyya keenyatti gara biyya keenyatti maallaqa keessanii ergataniif viidiyoon kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hanguma qabdaniin baay'ifattu jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan karaa Itoophiyaa.com yoo ergattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo birrii hamma qabdaniin baay'ifattu jechuudha. 2,000 yoo qabaattan 3,000 yoo qabaattan hamma qabdaniin baay'ifattu jechuudha. Birrii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhu immoo guyyaa har'a baankii Dashaniin biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo akkuma Itoophiyaa jechaadha. Ittumaan baay'ifattu jechuudha. 2,000 3,000 yoo qabaattan ani tokkichaan dubbadha waan ta'eef isin immoo ammuma ergattan sanittiin baay'ifattu jechuudha. Salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Keessattuu karaa Itoophiyaa.com daldalaadhaan meeqaan oolee meeqa ta'e jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo kanan dubbachuu barbaadu Itoophiyaa.com dhaabbataa miti jechaadha. Guyyaatti jijjiirama yookaan qayyaramaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan ganamatti jijjiiranii galgala isa ta'uu hin danda'u yookaan hin dabala yookaan hin qannasaa jechuudha. Guyyaatti yeroo 2-3 jijjiiramaa jechuudha. Yootuma isaan onlaayinii irra jiran iyyuu hin jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa.com dhaabbataa miti akkaan baankii jechuudha. Baankiin dhaabbataadha jechuun hin danda'ama jechuudha. Guyyaa tokko yookaan guyyaa 2tti qayyaramaa jechuudha. Guyyaa 3 guyyaa torban tokko akkasitti qayyaramaa jechuudha malee akka Itoophiyaa.com miti jechuudha. Itoophiyaa.com akkuma jedhe si'aatitti guyyaadha guyyaatti jijjiiramaa jechuudha. Salphumatti immoo kana qabadhee dhufe akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Omar riyaala, Duubaay diraama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Joordaan diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss firankii, koronaa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufe jechaadha. Karaa baankiitiin immoo baankii Dashaniin biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaay diraama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii dabalee jira jechuudha. Kan birrii tokko saantiima 50 saantiima 20 30 dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa Itoophiyaa.com dabalee jira jechuudha. Torban darbe kalee garmalee gadi bu'ee guyyaa har'aa immoo dabalee jira jechuudha. Akkuma jedhe kan birrii tokko dabalee jira. Kan saantiima 20 30 dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Har'arree Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 59 fi saantiima 00dha jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 41 fi saantiima 90. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 15 fi saantiima 32. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Dashanii birrii 92 fi saantiima 80. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiima 98. Omar riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 13 fi saantiima 47. Kan itti aanu Duubaay diraamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiima 30.
Akkasuma immoo Duubaay diraamiin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 34 fi saantiba 96. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 38. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 34 fi saantiba 23. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 20 fi saantiba 95. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 22 fi saantiba 32. Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 31. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 33. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Starliingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 15 fi saantiba 44. Akkasuma immoo Paawundi Starliingiin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 56. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 81. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 60. Kan itti aanu Swiss Fraankiidha. Swiss Fraankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi saantiba 30. Koroonaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 98. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 85. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 30. Kan itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 88. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 80. Paakistaan ruupiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankota keessa immoo baankii Dashaniin guyyaa har'aa biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa gabaabumatti guyyaa har'aa jechuudha karaa itobilaakmaarketiin akkuma jedhee dabalee jira jechuudha. Dabalee jira karaa itobilaakmaarketii baankiin illee akkasuma jechuudha. Egaa salphumatti baankii fi itobilaakmaarketiin wal bira ga'ee jira jechuudha. Torban kana baay'ee itobilaakmaarketii qannasaa jira. Baankiin immoo dabalaa jira jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni Joordaanii jirtan immoo birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti birriin biyya sanii baay'ee xiqqoodha akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaan jechuudha. Birriin Paakistaan fakkeenya baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi akkasuma birrii Yemenii illee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma illee paawundiin Beerut yookaan Libneen irree waan baay'ee xiqqoo taateef birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Anuu fakkeenyaaf asirratti doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Isaan kana keessa ani yaaduma fakkeenya fudhadhe malee akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree
baay'ee namatu jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf sadiin maqaadhee sadan kana keessatti kan fudhatanii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut keessattuu madabadarii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 59 fi saantiima 00dha jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo hergattan jechaadha. Baankota keessa immoo baankii dashanii yoo hergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 41 fi saantiima 90 ta'a jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa baankii dashaniin immoo yoo hergattanii jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.